እኔ በዚህ መስኮት ነው ራሴን የምፈጠፍጠው። ኖ እንደዛ አይደለም። ተረጋጊ። እሱ በስልክ ነው እየደወለ ይጠይቀኛል እኮ ግን ዲኤምሲ ሊሄድ ነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ሂጄ ለማየት እየፈለኩ ነበር። ቤት ምን ላይ ደርሷል ምናምን ለማለት ማለት ነው። ያው ቤት ከገዛች እስከምገቡ ትቸኩላላችሁ እና እንግዲህ ሊሄድ ነበረ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ሞላ ሱመያ ዌልካም ሱመያ በገነጋ ኑፍቴ አከም ከፈያ ቀብዳዶ ኮኖር ካበዴ ቱርቴ ቢቅ ጀቴ ዋን ጋሪዳ ዋን በሬዱዳን ነው ዱፍቴ ሞቹላ ሱመያ ናማ ዋን በሬዱዳን ጀቹላ ወለም ዘለሚ ጉልቅ ልቂዮ ሶንታኔ ዋንቱማ በሬዳ ተኮ ነው ዱፍቴ ጫራ ነሞታ ባየቲፍስ ነማ ዲደማፍ ዋን አከሲት ጀቹላ ጫራን ገራሺ ትራን ከን ፋቲ ጅሩ አህቶ ደቀኒ ራወተኒ ቶቲ ፈየዳሚን እንጀዳ nagaani sinifaata akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota ko annagaan qaba galata rabbi egaan akka cirrate gaafa beeqedha olotaaletu mennaan YouTube irra seenu Sumayyaan argee gaafa argu irruma bu'een dhaggeeffadhe gaafa mata duree isaa argu waan isaa idoo faana wal argannatti fakkaate jechuudha jechaatuma lafa dhiite lafa dhiiteen isiniin jedha bar lafa dhiiteen jedhudha wiililililil jechaatuma gaafan dhaqee viidiyocha banii dhaggeeffadhu dana garuu gurbichis walitti isin araarsuun barbaada namna jedhani garuu ishiin immoo waan akkanatti dubbatiin as maskooti kanarraan of urgeedi farqidqit godhee of ajjeesa jetteeni achiin animmoo dhugaadhuma dubbachuudhaaf taanani hanga dhumaatitti Zeedoon hin dhufalaa jedheen eegaa ture garuu hin dhufne jechuudha. hin dhufne toon dhufin bira darbee garuu immoo haa ta'uun ta'initi malee haalichi Seedoo fi Sumayyaa walitti araaramanii kuni baay'ee jabaattee jirti jechuudha. Namoonni baay'een akka isaan walitti araaramaniif tokkotti jabaa godhaa jirani yaa wasiis kun oddoo isaan mana irraa bitatanii akka isaan araarsuudhaaf jedhu argaatii jirra. Namoonni biraas gara biraarraa namoonni baay'een akkasittiin irratti dubbataa jiran jechuudha. Sumayyaanis garuu xiqqooshi garaa keessa hirtee jirti jechuudha. Akkuma arginutti amma tokko jechuudha gaafa laallu amma tokko garaa hirtee jirti. Gin maasha Allah wallah maasha Allah irraa bareedee miti isinitti himuun danda'u jechuudha. yeroon takkatti taa'eetti laaluyyuu jechuudha ayyuu numtuu shaqqaxi qillixi dirgam ilmin of godha kan ishiin jettif Sumayyaarra argiteetiin jedha beettani ishirra argitee raawwattee qillixi ilmi dirgam qaxxilin of godha jechaa jirti jechaatiniin jira so ashirra argitee natti fakkaata waa Sumayyaa sirratti haarraanfata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dhugaa rabbi sirratti haarraanfatamu maashaallah tabarakallah siin jedhin jira baay'ee tokko sirraa bareedeera jechuudha ton kan dubbateen biran darbu so manichatti galuudhaaf immoo baay'ee tokko ariifatteeti jirti agana kan hin jedhamne jarjartee isinitti hin danda'u gaafa namichi manicho maan jedhu siidhuma taara manamne indee bayee mi'a fidadhuureen jettu bayee mi'a fidadhuuree deeme እና ከሲስኒን ጀራ ከበጀምቶት ወርድቶት ኮ ሄዱት አከገመዴትኒን ጀራ አን ገሩ ወንቲ ነገመችሱ ከሳ እስማ ዱጋ ረቢ ዱበቹ ረብጀቹራ ሰይዱ ፊ Sumayya ወልቲ ኦሶ ዴቢ አኒ ወልቲ አራራምኒ ሄዱት አከገመዳ እሱ ዱጋ ረቢ ማልፈከተ ኤምቤኮ ጋሩ ሄዱን ገመዳ ጀቹራ so rabbumaanti walitti isaan araarsu garuu bakka waan baay'eedha achitti kan dubbataati turani akka namoota baay'eedhaaf carraan illee gara isheetti jechuudha ala darbis akkuma dhageessanii yeroo waraqaa kennameef sana jechuudha yeroo sanas dubbataniiti turani yeroo sanas carraa nam 10 moo agateen beeku garuu carraan kennameeti tura jechuudha gara saanitiin gatii gedhaanaadhaani ammallee gatii gedhaanaadhaan carraan kennamee jira jechuudha namoota 20f jechuudha እና baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf hedduuta kan gammadee kanaaf garaa isaaniitiin iyyuu waa baay'eetu argatamaa jira jechuudha ani ko Sumayyaan Yamaniin jirtiidha nan beeka yoomittu as deebite nama samoona darbe keessa ano sargiirran ture silaa ulmaa geddeeme hin xaaxaa ture maal godhiin argan kanan argine beettani Sumayyaa Yaman jirtiidha nin beeka jechuudha lakka ishiin as deebite asuma jirtiidha walumaan jirraadha Sumayyaa waluma keessa jirraadha antalako waluma keessa jirraa utuma wal keessa jirru wal arguu dadhabne biyyee nakaa osuma bakka tokko jirru wal arguu dadhabne ana Yamaniin jirti sa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf jechuudha waa Yamaniin jirtu see lakkaasheen wazirti gudiduma ber ani kanan jedhu Zeedoon akkamatti biima kana keessatti ishee arguu dadhabe biima kana keessa taa'ee jechuudha akkamumatti ishee arguu dadhabe dhugaa waaqaana ber nagarrame innaa tokko innaan itti yaadee jedhu
Isula ija wal qabaniiti moo jarri kun kan wal bila darbaa jirani akkamatti in sodaatne fakkaata hinnaan itti yaadee ilaalu jechuudha. Saidoon in sodaate jechuudha. Sumayyaadhaan hedduu sodaatanii jira jechuudha. Maaliifini Saidoon bar durmaanuu jedhee jechuudha. Duuba ishii namni jira jedhee bar duuba ishii namni jira qophaa ishii miti. Sumayyaan qophaa ishii akkanatti hin jabaattu akkanatti onnee hin godhattu. Duuba ishii namni jira jedhe. Duuba ishii immoo eenyu akka jiru arginee ture silaa eenyu akka jiru namni biraas jiraachuu danda'an beekamu. Garuu in sodaatanitti fakkaata malee Sumayyaa dhugumaan amma Saidoon dhugumaan otoo Sumayyaa arguu barbaade aga ammaatitti otoo isheen as keessa jiraataa jirtu arguu dadhabeeti sodaateeti malee in sodaate dhugaa dubbachuudha. Afaanuma namni tokko bee afaanuma itti buuse akkuma kan koo kana jechuudha. Ani sammameeyyu afaanumaan hin lattisa malee waan tokko gochuu hin danda'u. Amma wanti tokko rabbi natti fidiniiti waan tokko natti dhufe asumatti nalbaatii koo harcaasa. Isuma dhugaan isinitti hima. Asumatti nalbaatii koo harcaasa malee ofirraa waan sana gaggeessa natti fakkaatu. So garuu Sumayyaa hedduutu akkasii gammadeetiin hin jira baay'ee tokko sirraa bareedee jira haalli kee hundumtuuyyuu jechuudha. Garuu ijoollee kee otoo nutti argisiistee hedduu natti tola. Saidoon isaa sumaan arga. Akkuma sirraa tole kana ijoollee kan keessa akka irraa tolu nutti beekama jechuudha. Akkanumatti. Anna akkasisiniin jedha namoonni immoo akka carraa gara isaaniitiin carraa argachuudhaaf yaalii gootanii baga gammaddanii carraa kun gatii gadaanaadhaan carraan kennamaa jira jechuudha. Nama 20 fi gara isiitirraani garuu kun ta'uu kan qabu maa'inni innaa isaa walii galtee qabaatanidha. Miti kan inni jedhe akka zirratti fakkaata garuu jechuudha akka irratti dhaggeeffadheeti Amaariif kunis dubbaa ishiitii gurra jala nalooti gisee takka beektani. Gizee takka gurra jala nalooti silaa akkasuma nallata gurra jala nalooti. Yeroo isin walii galtanii araaramuudhaan walii galtan nama 20 fi carraa gatii gadaanaadhaan baase jedheeni mitiyyuu akkasuma jedheen natti fakkaata garuu hin beeku akkasuma natti fakkaate mee dhaggeeffadhaa isin waan inni jedhe mee dhaqaati dhaggeeffadhaa namni dhaggeeffatiin hin jirtuuti yoona qaatoo dagella kisanii sa'aatii tokko waan ta'e aan irran turre keessummaa wayii mana kanatti natti dhufe buna wayii daffisee bunarran ture beektanii. Kanaafini reefin argine dafee kanan isiniin jedhaa hedduu tokko gammadeetiin jechuudha dhugaa rabbi amma intini jedhee dhufe ani viidiyoo ayyuufis eenyu maqaan isaa Iyyaasuun hojjetaniiti isa qeddan argee tureyyuu isa argee tanan inda'um isarraa odeessaa olee ka'een isa kanan argin innaan isa gallakkisee akkana deebi'uu nan dhufe yuutuubii keessa seenu haadhu ayyuun asii ayyuun jedha kasilaa waa'ee ayyuun odeessaa oole Sumayyaan asiiyyuu shaashir bittinnaa jechaa jirta abbo. Achinan intala akkanatti jirta adaas yaanneeyyuu jedhee gaafa natti gadi taa'ee ilaalu obbo waan qum nagaraatiin jirti ishiinis billichi jettee jirti baay'ee tokko na gammachiiste akkasittiin uf qabuun ishii daa'ima lama qophaa ishii guddisaa ofii ishiitti zanaa jechaa innaa akkatti deemti yaata abbaatu hunkaana ragachi dhugaa baga gootesse na gammachiisteeyyuu. Akkasisiniin jedha oduu kiyya isinitti hafuufeetiin jira kabajamtoota furdiftoota kan koo hedduu takka gammadee fi jira jechuudha Sumayyaadhaa fi kanuma caalaa ammallee lalisiisiin jira obboleettii kiyyaa garaaf immoo oduu namaatii fi namoonni baay'een abbaa ilmoo keetirraa gargarsi fageessuudhaa deemanii hin dhaggeeffatini hanga wanta tokko ijaan argituttu hin jedhaani. Kan malee isiniin jedha kabajamtoota furdiftoota koo namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a maatii koo taatanii warra jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa kana hunda waan gootaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebana.